Guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 14 bara 2015 paasteriin waldaa utuu tajaajila irra jiranii boqochuun dhaga'ameetu jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Maaltu mudatee fi eessatti kan jedhu akkasumas eenyu akka tahan odeessa keenya bal'inaa keessatti kan dhageessifnu taha. Guyyaa kaleessaa konsertii sirna gargaarsaa obboleessa keenya faarfata kabaaf qophaa'e irratti taateewwan ajaa'ibaa hedduutu raawwatamee jira. Taateewwan kanneen keessaa kanneen filannee isin biraan geenyu qabna hanga xumuraatti nu hordofaa jecha nagaan keessan haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii World Christian Media. Miidiyaan kun miidiyaa keessan odeeffannoo kiristaanummaa amanamoo fi wayitaawoo ta'an isin biraan gahudha. Kanaaf namooti haarawwan gara chaanaalii keenya dhuftan subscribe gochuun maatii miidiyaa keessanii ta'a jecha like yoo gootan jaalalli isin chaanaalii kanaaf qabdan kan isin ittiin mul'isanidha. Kanaaf like gochuudhaan odeeffannoo keenya dhageeffachuu eegala jecha gara odeeffannoo bal'inaatti isin dabarsina. Odeessa jalqaba irratti argannuun guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 14 bara 2015 konsertii dhimma gargaarsaa obboleessa keenya faarfata kabaaf qophaa'e irratti namooti hedduun argamuun waan humni isaanii danda'uun bira dhaabbachuun obboleessa keenya faarfata kabaaf jaalala qaban agarsiisaniiru. Haaluma kanaan biyya keessaa fi biyya alaa irraa kiristaanonni hedduun obboleessa keenya faarfata gameessa kanaaf siif jirra jechuun jaalala dhugaa isa Kiristoos jaallatu itti agarsiisaniiru. Dhugumattiin hojiin baay'een boonsaan seenaan yaadatu hojjetameera. Sagantaa sana irratti tajaajiltoonni gurguddoon irratti argamuun faarfata kabaadhaan nuti siif jirra jechuun ati kennaa keenyadha utuu nuti jirru alatti hin hafsu jechuun jajjabeessuu qofa osoo hin taane dhugumatti hojiin itti agarsiisaniiru. Sagantaa sana irratti wanti baay'ee nama dhibu Abbaan Hiyyeessaa jedhamuun kan maqaan itti mogga'e hundeessaa fi abbaan mul'ataa waldaa araara waaqayyoo addunyaalessaa Raajii Masarat Taayyee faarfata kabaaf fiduudhaaf deeggarsa qarshii miliyoona 1.2 gumaachuun aantummaa isaanii addumatti itti mul'isaniiru. Egaa Raajii Masarat Taayyee nama uummataaf dhaabbatedha. Karaa hafuuraas karaa foonis jechuudha. Akkuma beekamu yeroo uummatni keenya rakkatee ariifatee waan qabuun bira dhaabbatee isiniif jira ittiin jedha. Kun immoo baay'ee qabaatee utuu hin taane waan baay'ee isaaniif galeefidha. Ammayyuu Raajii Masarat Taayyee nuuf jiraadhaa isinii kennaa keenyadhaa ittiin jechuu jaallanna. Kana qofa miti hundeessaa fi abbaan mul'ataa TV Glory of God Raajii Zakkaariyaas qarshii 100,000 faarfata kabaaf fiduudhaaf guyyaa kaleessaa gumaachaniitu jiru. Akkasumas yeroo manni gubatee ariitiidhaan bira ga'uun siif jirra jechuun qarshii 50,000 kennanii fi akkasumas guyyaa kaleessaa qarshii 50,000 walumaa galatti qarshii 100,000 kennuun aantummaa jabaa kan itti agarsiisan hundeessaa fi abbaan mul'ataa waldaa ifa fayyinaa ergamaa Geetahuun Emmiruu gumaacha guddaa guyyaa kaleessaa illee godhaniif jiru. Kana qofa miti tokkummaan sagantaa Silo'aam wal ta'uun faarfata kabaan kan keenyadha jechuun qarshii akka sagantaa sanatti buusaniin waliigala qarshii 100,000 ol guyyaa kaleessaa faarfata kabaadhaaf gumaachaniiru. Ajaa'ibadha. Egaa akka dhuunfaattis ta'ee gurmuudhaan dhaabbattoonni fi namooti ani maqaa waamee hin xumurre faarfata kabaadhaaf guyyaa kaleessaa gumaacha addaa taasisaniitu jiru. Ulfaadhaa eebbi yaa hin dhumne sin argatu isaaniin jenna. Himeen fitu kansa dhaloota tannaama. Baga gammaddan dhaabbata beeksisaa Alexoo. Dhaabbatni keenya hojiiwwan babbareedoo fi hawwatoo ta'an qabatee gaafa isiniif dhufu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Hojiiwwan dhaabbatni keenya maamiltootaaf dhiyeessu beeksisa dhaabbata televiziyoonaa, beeksisa konfiraansii hafuuraa,
beeksisa stuudiyoowwan faarfannaa. Beeksisa dhaabbata walgargaarsaa fi manneewwan hojii garaa haala salphaadhaan uummata bira akka isiniif ga'uuf poosteriidhaa fi viidiyoo gabaabaadhaan ciminaan bareechee isiniif hojjeta. Ol jedheen deema akka riyyaa koo. Maarree isinis kana booda bifa salphaadhaan hojiiwwan keessan amantootaa fi hawaasa bira bifa salphaadhaan geessifachuudhaaf dhaabbata beeksisaa Alexoo qunnamaa. Lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 921833012 Duwwaa 949492740 irratti heloo jechuun nu dubbisa. Waan beeksifachuu barbaadan nutti himadhaa jecha dhaabbata beeksisaa Alexoo qunnamaa. Dhaabbata beeksisaa Alexoo. Walitti daamii. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo lammeeffaa irratti argannuun odeessa baay'ee nama gaddisiisu kan namni Paaster Alamayyoo Gannatii jedhamu utuu tajaajila irra jiranii boqotan isin dhageessifna. Baay'ee nama gaddisiisa. Paaster Alamayyoo Gannatii jedhamu guyyaa kaleessaa amajjii 14 bara 2015 aanaa Waayyuu Tuqaatti waldaa guutuu Wangeelaa magaalaa Guutee keessatti tajaajiluudhaaf gara Fulfeetii gaafa bahan tajaajila isaanii jalqabanii utuma tajaajila irra jiranii kufuudhaan achumaan gara gooftaa isaanii deemaniitu jiru. Egaa duuti jalqabaa ni jira. Garuu iddoo aarsaa Waaqayyootti fudhatamuun carraa guddaadha. Kanaaf qulqulloonni ni fudhatamu. Akkuma sagalee Waaqayyo jedhu Paaster Alamayyoonis gooftaa isaanii utuu tajaajilaa jiranii fudhatamaniitu jiru. Egaa Paaster Alamayyoon yeroo dheeraadhaaf nama tajaajilaa dhalootni gaafa lafa ol ba'u Waaqayyoon bare akka guddatuuf ga'ee isaanii addumatti bahaa turanidha. Amantiidhaanis ta'e hawaasummaa keessatti nama baay'ee jabina qaban turani. Nama amantii isaaniif bitamanii fi aqummaadhaan mana amantaa isaanii kan tajaajilaa turan Paaster Alamayyoon akkasumas nama baay'ee biratti fudhatamummaa fi jaallatamummaa guddaa nama qaban turani. Egaa baay'ee gaddi guddaan namatti dhagahama. Guyyaa kaleessaa kana immoo amajjii 14 bara 2015 utuu waldaa keessa tajaajila irra jiranii lubbuun isaanii gara Waaqayyoo isaanii isa bara baraan bira jiraatanii fi isa isaan jaallatu deemtee jirti. Egaa maatii isaanii fi amantoota hundaan Waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu jecha Paaster Alamayyoodhaaf mirga abbaa isaanii hawwinaafi. Dhaggeeffattoota keenya odeessa saayitii kanaaf qabanne kanuma hangammaati. Odeessa wayitaawaa fi barsiisoo maddeen amanamoo irraa karaa miidiyaa keessan All Christian Media argachuudhaaf namooti haaraan dhuftan chaanaalii keessan kana subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa ol kan jettu irra godhadhaa odeeffannoo ariitiin argadhaa isiniin jecha yaadaa fi gaaffii akkasumas odeeffannoo akka isiniif dhiyaatu barbaadan nuuf bilbilaa akkasumas nuuf barreessaati nutti himaa isiniin jenna. Odeessa biroon saayitii muraasaa booda hanga walitti deebinutti nagaan turaa ulfaadhaa isiniin jenna.